ufni fi qananii sin jirtu. Oromoo taataami abbaa Oromoo ta'e. Lafa siin garagalchuu ta'a. Dhugaan jirtu tana. Rabbis nuun jee. Rabbii keenya nuun jee. Suutii san keessatti akka gabroota rabbii jiraannaa ofaa gaafannu. No. Waan godhaa turre hundi keenya ol beekna. Hoggaa qabinni rabbii kun nu dhufe yaa rabbii keenya nutu balleessee dhiifama nu godhi. Yoo kan jennu taate maaltu gaaja? Wali qabamnee biyya san keessatti wali qabamtanii midhaan siifuu barcaafu. Yoo rabbi jennee hoo torban keessaa yoo guyyaa lama rabbi kadhattanoo bakka teessanii haadha abbaan keessan rabbi kadhatanii feetu duriyyee ta'e feetu waan barbaaddee ta'e. Furmaannummaan ati rabbi dhiiftee namarraa barbaaddu kun kami? Eenyu rabbi caalaa kan furmaata sii godhu? Eenyu rabbi caalaa kan namatti dhiyaatu? Kan manu jiraachisaa jiru kun eenyu? Rabbiimi? Boo gara kan dhufte duuba rabbi kaa rabbitti dheeysaa namni shaboo shanyiiti jamaaluma taate. Hayi!